Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee odeeffannoo gabaa fi gabaa gurraachaa akkanumallee gidduu kana dhimma odeeffannoo toora sooshaal miidiyaa irra deemaa jiru akkanumallee seenaa nama barsiisu isiniif qabadheen dhiyaadheeraa hagaa xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin tura. Jalqaba gara odeeffannoo ho'aa gidduu kanaa toora sooshaal miidiyaa irratti deemaa jiru akkuma isin beektan dhimma daa'ima waggaa 7 kan taate Heeven Taariik magaalaa Baardaaritti gudeedamtee bifa sukkaneessaa ta'eetiin ajjeefamteen wal qabate yeroo ammaa kanatti murteen sirriin nama gochaa sukkanneessaa kana raawwate irratti haa taasifamu jedhamee toora sooshaal miidiyaa garaagaraatiin raabsamaa iyyamaa jira. Haa ta'uutii garuu haga ammaatti mootummaan qaamni olaanaan murtee kanaa akka inni dabarsu malee murtee ho'aa ta'e yeroo ho'aa kanatti hin murtoofne. Dhimmi Heeven Taariik qaamni balleessee fi qaamni balleessame gara sooshaal miidiyaatti dhufee waan iyyateef qofa hamma kanaa ho'ee uummata biraan gahe malee ijoolleen dubartiin umrii malee gudeedamanii ajjeefamuun wanta haaraa miti. Kanaaf yeroo madhiyoo keessatti yakka akkanaa hojjetanii hidhaan qofti kan irratti murtaa'e isiniif hima. Jalqaba akkuma beektan kan daa'ima Heeven Taariik umriin ishee waggaa 7 taate bifa sukkanneessaan gudeedamtee kan ajjeefamte akka faranjootaatti bara 2023 kan raawwate. Haa ta'uutii garuu dhimmi isaa vaayiraal kan ta'e torbee kana keessa kan daa'ima Heeven adda kan godhu haalattiin gudeedamtee haalattiin ajjeefamte haati ishee kan deesse kan dubbattellee ani afaan koodhaan asirratti danda'ee dubbachuu hin danda'u. Lammaffaan daa'ima waggaa 9 Faaxumaa Ugaas namoota 4 erga gudeedamtee booda funyoo yookiin immoo haadaan rarraasanii kan ajjeesan gochaan sukkanneessaa kun kan raawwate bara 2023. Sadaffaa irratti ammas daa'ima waggaa 7 Dasseetti abbaan buddeenaa ishee erga ishee gudeedee booda gajaraa yookiin immoo meencaadhaan mormarraa kutee kan ajjeese akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2018. Arfaffaa irratti shamarree waggaa 16 Salaam Yiheeyyis kan jedhamtu abbaan buddeenaa ishee erga ishee gudeedee booda billaa yookiin immoo albeedhaan bakka 7 ishee waraanee cicciree kan ishee ajjeese bara 2023 akka lakkoofsa faranjootaatti. Shanaffaa irratti shamarree waggaa 16 Adonaayit kan jedhamtu abbaan buddeenaa ishee umrii waggaa 10 irraa kaasee hanga waggaa 16ffaa isheetti erga ishee gudeedaa ture booda yeroo isheen qaama seeraatti himachuuf jettu bifa sukkanneessaa ta'een isheellee ajjeeseera. Jaaffaan shamarree waggaa 16 Haannaa Laalaangoo kan jedhamtu ukkaamsanii taaksiidhaan erga fudhatanii booda dargaggoota 5 ta'anii gudeedanii lubbuu ishee baasaniiru. Torba irratti shamarree umrii waggaa 11 abbaamti dhalche kan gudeede hidhaa waggaa 16 fi baatii 6 illee kan adabame jira. Saddeettaffaa akkanuma morma ishee hudhuun afaan ishee uffataan ukkaamsuun shamarree umrii waggaa 14 dargaggeessi gudeeduun lubbuun ishee kan darbellee bara kana keessa galmaa'eera. Sagalaffaan dargaggoo umrii waggaa 17 daa'ima umrii waggaa 5 gudeeduun hidhaan baatii 6 qofa kan itti murtaa'ellee ni jira. Saglaffaan daa'ima waggaa 10 dirqiidhaan gudeeduun dargaggeessi hidhaa waggaa 14 qofa irratti murtaa'ellee ni jira. Kurnaffaan daa'ima waggaa 4 dirqiidhaan kan gudeede hidhaa umrii waggaa 17 kan itti murtaa'e dargaggeessi kabiraallee ni jira. 11ffaan daa'ima waggaa 8 abbaa warraa umrii waggaa 41 ta'an dirqiidhaan gudeeduun hidhaan waggaa 10 itti murtaa'uun yeroo madhiyoo keessa galmaa'ee jira. 12ffaan abbaan dhalche ijoollee isaa dubartootaa 2 umriidhaan waggaa 16 fi 17 ta'an dhugaatii alkoolii obaasuun erga akka isaan of wallaalan taasisee booda manuma isaa keessatti lamaan isaanii gudeeduun to'annoo seeraa jala ooluun waggaan 21 irratti murtaa'ee ni jira. Kun yeroo dhiyoo keessatti sooshaal miidiyaa irratti kan bahan haati, abbaan, maatiin maaloo murteen sirriin namoota kana raawwataniitiif haa ta'u jedhanii kan boo'an, kan iyyan, kan watwaatanidha. Miidiyaan kan hin geenyee fi iyyanii iyya isaanii namni birmachuu fi kan dadhabe bineensi bosonatti kan isaan nyaate daa'imman xixiqqoo ijoollee dhiiraa ijoollee shamarranii umriidhaan xiqqoo ta'an kan gudeedaman bifa sukkanneessaa akkanaatiin
kan ajjeefaman waggaa keessatti kan raawwatan lakkoofsaan lakkaa'amee kan xumuramu miti. Kanaaf ammallee kan jiru namoota akkanaadhaaf hidhaa otoo hin taane murtee sirrii kan ta'e uummata fuulduratti tarkaanfii hamaa ajjeechaan irratti murtaa'uu qaban jedha. Sababiin isaa namoonni kun lubbuu daa'immanii umrii malee balleessanii mana mootummaa keessatti hidhaan itti murtaa'ee adabbii jedhamus haa ta'uutii garuu adabbiin isaan argatan otoo nyaatanii otoo dhuganii mootummaan gaafa jijjiirame yookiin immoo amalli isaa sirraa'eera yeroo jedhamu hidhaatiin gadhiifamu. Kun murtoo sirrii miti. Namoonni biraallee irraa barachuu akka danda'anitti murteen irratti murtaa'uu qaban jedha. Daa'ima Heeven taarikii wal qabatee namichi gochaa kana godhe kuni kaleessa mana isaa keessatti akka argamee fi naannoo buufata xiyyaaraa Baardaar irratti illee akka inni ergame tarii mootummaan dafee seeraan qabee gara hidhaatti deebisee yoo baate biyyaa bahuu nama danda'udha. Kun hagam harki isaa gadi fageenyaan dheeraa akka ta'ee fi obboloonni isaa akka isa gargaaraa jiran qaamonni mootummaallee isa waliin akka ta'an haati murteen naafaa kennamu jettee daa'ima ishee dhabdee bu'aa jirtu immoo akka yakkamtuutti lakkaa'amtee jiraachuun bilisummaadhaan socho'uun karaa biraa immoo itti ulfaatee jira. Justice for Heaven jechuun namoota bifa kanaan miidhamaa jiruudhaaf hundi keenyiyyuu sagalee haa taanu jechaa. Qophiiwwan akkasii baay'ee akkasaan nama sorooran nan beeka. Haa ta'uutii garuu waan itti jirru waan itti jiraannu waan ta'eef seenaawwan naaf ergaman hedduu irratti illee gochoonni akkasii yeroo yerootiin akka raawwataman yeroo hedduu isiniif dubbisaan tureera. An akka ilaalcha mataa kootti dhalli namaa qofaasaa ta'ee gochaa akkasii ni raawwata jedheen sammuu kootiin hin amanu. Sababiin isaa immoo hundumti keenyiyyuu obboleettii obboleessa waliin jiraannu waliin oollee bullu dhiiga maatii walirraa qooddannee waliin alannee ni qabna. Kan nama ajaa'ibu namichi gochaa kana raawwate Heeven irratti jechuudha. Daa'ima kana gudeeduu isaatiin waliigalaan si'a sadaffaa isaati. Kana dura si'a 2 gochaa akkanaan to'annoo seeraa jala oolee obboleessi isaa aangawoota mootummaa keessa waan jiruuf hidhaa irratti murtaa'e irraa hiiksiseera. Kanaaf hidhas natti fakkaata haadha daa'ima kanaa nan hiikama jedhee ishee doorsisaa hamma kana isheetti ta'aa kan ture. Hundumaafuu ragaawwan kanneen toora sooshaal miidiyaa garaagaraa irraa ni argattu. Kanarratti odeeffannoon har'aaf hin qabu kanuma fakkaata. Kanatti aanuun immoo kallachumaan gara seenaa guyyaa har'aati. Gaa'illi ijaaree naaf hin taane dhiira yookiin immoo shamarree jettu dhageessanii beektu. Otuun adda baheeyyuu homaa natti hin fakkaatu. Dhiira yookiin immoo shamarree gaa'ela yookiin immoo jaalala keessa jiru yookiin immoo jirtu dhageessanii beektu. Hiriyyummaa gaariif namoota hin filatamne keessaa adda dureedhaan kan beekaman jaalallee ammaaf amma dhiira yookiin immoo shamarra warra jijjiiranidha. Akkuma jaalallee isaanii yookiin immoo gaa'ela isaanii jijjiiran hiriyyummaa obbolummaa nuti waliin dhaabbanne illee sababa salphootiin nurratti jijjiiruu ni danda'u. Jireenya keessatti gonkumaa namoonni kuni amanamoo miti. Amanamoo fakkaachuuf garuu yaalii isaan taasisan namni jireenya isaatiif amanamuyyuu isaaniin kan qixxaatu hin fakkaatu. Bofa ni beektu mitiree yeroo fi haala isaa ilaallatee malee summiin gadhiisu. Gaafa takkaa summii isaa gadi gadhiise kan danda'ee dandamatu jala dhaabbatu hin jiru. Takkuma hiddee dhimma isaa fixatee biraa deema. Deebisee illee hidduuf fedhii hin qabu. Sababiin isaa immoo akkuma kan hidde suni jireenya nama sanaa balleessuu hankaaksuu ni danda'a. Gaa'ilas ta'e jaalala sababiin itti seenuun sirrii miti. Sababni gaa'ilaaf yookiin immoo jaalala hiriyyummaaf itti siqnu jaalala qofa ta'uu qaba. Jaalalaan ala gara biraatu jira taanaan mana ashawaa irratti ijaarame muka isaa qilleensi irree raasu ta'a. Haadha manaaf abbaa manaa jaalalaa fi kabajaan mana tokko keessa waliin jiraatanitu ture. Bara jireenya gaa'elaa isaanii waggaa 3 keessattis daa'ima tokko reefuma waliin horatu. Akka carraa ta'ee amalli daa'ima isaanii baay'ee rakkistuudha. Boo'ichi afaanii fi imimmaan ija isheerraan dhabamu. Haati yookiin immoo abbaan gonkumaa ana biraan deemiin jettee daa'imni kun baay'ee watwaatti. Abbaan haadha manaasaa baay'ee gargaara. Yeroo isheen hojii hojjettu harkaa fuudhee daa'ima sossobaa fi ni haasofsiisa. Hojjetee waan hojjeteen hunduma qabatee mana isaaf fidee dhufa. Kabiraan maddiitti galma isaanii borii mana bituuf maallaqa walitti qaba. Haadha manaasaa immoo sarpiraayis gochuuf
konkolaataa bituufiifillee liqeerra jira. Kanaan otoo jiruu garuu haati manaan hiriyoota ishee waliin baratte waliin guddatti yeroo laaltu gaa'ela ishee kana jibbuu eegalte. Hiriyoonni ishee waliin baratte yookiin immoo waliin guddatte hedduun isaanii gaa'elatti hin seenne. Gaa'elattis seenuun barbaadanii jireenyi isaanii ammaa baay'ee isaan qana'eera. Hojiin isaanii toora sooshaal miidiyaa kanarratti teessuma boca isaanii gaggaragalchaa suuraa viidiyoo waraabuun gadhiisuun gaa'ela kan godhatan laayikii argatan ilmaan horatan immoo tarii sheerii fi komentii kennamuufidha. Ni bareedda ajab otoon sin argadhee kan koo otoo taatee komentiiwwan jedhamanii barreeffamaniif lapheen isaanii dhibba rukuta. Kana qofaa otoo hin taane namoota karaa keessaan isaan dubbisaniin hanga maallaqni kennamee fi yoo itti tole deemanii waliin bulanii dhufu. Namoota ija gaarii qabaniitiin yoo gorsaman yoo arrabsaman homaa tokko isaanitti hin fakkaatu. Biyyoota garaagaraa deemanii daawwatu. Tiiktookii feesbuukiidhaan yeroo liivii seenan namoonni akkana ta'e akkana kee nutti argisiisi yoo akkana jette giiftii kana siif laanna jedhanii yeroo gaafatanii dafanii gochuun maallaqa isaanii walitti funaannatu. Uffata qaqqaalii ta'e bitachuun konkolaataa qaalii ta'e oofuun isaaniif homaa miti. Maarree dubartiin haadha manaa taatee daa'ima guddistu kuni gaa'ela ijaaruu isheetti gaabbite. Daa'imas abbaa manaa ishees jibbite. Hiriyoonni ishees abbaan manaan maal namaaf godha? Daa'imni kaayyoo karoora ofiirraa nama jallisti. Sanuummoo bara kana daa'ima godhatu falaasama jedhu sammuu ishees guutanii. Kanaan isheenis hojii mana keessaa dhiisuurraa kaatee dubartiin daa'ima qabdu harmi daa'imaaf akka bu'uuf nyaata sirriitti nyaachuu qabdi mitiire. Isheen kuni garuu qaama kiyya furdisa jettee nyaata dhiistee gara boca ishee sirreeffachuutti deebite. Daa'imni ittuma malan qabu halkaniif guyyaa walitti qabee boo'a. Abbaan manaan kana argee maaliif daa'ima eeyyisiistaa maaliif seeraan hin qabdu jedhee yeroo kadhatu daa'ima hin barbaadu warra keetti geessii siifaa guddisanii jettee deebisteefi. Kanaan abbaa manaan aaree hojii hojjetu dhiisee daa'ima oolee qabuu jalqabe. Dubartiin kun kanaan hin dhaabbanne. Toora sooshaal miidiyaa banattee akkuma hiriyoonni ishee ta'an ta'uu jalqabde. Weelluuwwan garaagaraa bantee as achi galagaluun qaama ishee hawaasa kanatti argisiisuu eegalte. Kanaan namoonni maallaqa qabanis ishee haasofsiisuu eegalanii. Baay'ee sitti tolee gariin giiftii kennuufiin yoom wal argina natti toltee jirta siifan du'a. Siifin jiraadha jechuun isheef barreessuu eegalanii. Dubartiin gurraan dhiirri ijaan harkifama jedhama mitiiree baay'ee harkifamtee mana ishees dagate. Abbaa manaa ishee waliin guyyaa guyyaadhaan walitti bu'uu eegalte. Itti gaafatamummaa maatii akka qabdu gonkumaa dagachaa yeroo dhuftu abbaan manaa ishee ni shakkeeni. Ati toora sooshaal miidiyaa kanarraa maal dalagdaa jedhee gaafataanii. Yeroo kana isheenis maallaqa ati waggaattuu hojjettee argachuu hin dandeenye ani liivii guyyaa tokko guyyaa lama taa'een salphaatti funaanaa har'aa booddee hojii koo keessan seeniinii daa'ima kees kan siif guddisu barbaaddadhu ani dhimma keessan keessa hin seenuu jettee isatti dubbatti. Yeroo kana abbaan manaanis haadha manaa kiyya hafuura maaliitu tuqe jedhee kadhachuu eegalee. Kadhaa qofa otoo hin taane darbee shakkuus ni eegalee. Namoota maallaqa isheedhaaf kennaniif guyyaa tokko tokko baatee waliin bashannantii darbitees buluu eegalte. Kanaan abbaan manaan guyyaa tokko bilbila ishee yeroo laalu waan hin yaanne kana narratti ni raawwatti jedhee kan hin tilmaamne tokko arge. Kunis qullaa qulqulluu ishee suuraa namaaf yeroo ergitudha. Haasoo sireerratti taasifamu bilbilaan yeroo haasoftudha. Kanaa ol wal obsuun hin danda'amu mitiiree kuni maalii jedhee yeroo gaafatuuni sitti muuf hin ture adda ba'uu qabnaa ati karaa kamiiniyyuu naaf hin taatu jettee isatti dubbatte. Kanaanis abbaa qabeenyaa toora sooshaal miidiyaatiin wal barte ni qabdi. Sin fuudha jedheeraanii akka barbaaddutti sin jiraachisa. Kanaan booddee rakkoo tokko yoo hin qabdu ati qofa kan koo ta'e jedhee ishee amansiiseera. Haati manaan kun kanaan guutamtee jireenya hiriyoonni ishee jiraatan nan jiraadha jettee abbaa manaa ishee jibbitee inumaa sin barbaadu jettee daa'ima isaa waliin dhiistee deemteeni. Kanaanis nama kanaaf bilbiltee akka waan sarpiraayis gochuu mana isaa deemtee balbala rukutee dubartiin mucaa qabattu tokko
gaditti baate. Eenyudha maal si gargaaru jettee yeroo gaafattu manni kun mana abaluu miti moo jettee deebisteefi dubartiin balbala banteefis eeyyeen ani haadha manaasaadhaa maalitti siif himu maal si gargaaru jettee ammas yeroo gaafattu abaluun haadha manaa qabamoo jettee gaaffii ishee gaaffiidhaan deebiste. Yeroo kanatti dubartiin kun eeyyeen ani haadha manaasaadhaa dhimma hojii taanaan waan rakkatti natti maddu ittan siif himaa jettee oftoo dubbachaa jirtu dargaggeessi karaa toora sooshaal miidiyaatiin siin ciccita, siin gubadha, siif boollallixa jechaa ture. Eenyudhati na beektaayii jedhee gaafateeni. Yeroo kana isheenis hundee maalii atanaan akkas jettamoo jettee yeroo deebistuu fi tarii maqaa namaatu walitti si dhahee mana dogongortee dhufteetta fakkaataa jedhee deebisee fi balbala isaa itti cufee haadha manaasaa waliin ol galee. Kanaan dubartiin kun akkamaa taatu abbaa manaa ishee dhiistee deemteetti. Gaa'ela kee hin barbaadu daa'ima kee haati kee siifaa guddistu jechuun amma garuu namni yeroo dheeraadhaaf ishee haasofsiisaa ture hoteelatti waamee akka barbaadde waliin ta'aa turte maqaatu waliin si dhaheera jedhee deebisee fi kan qabdu abbaa manaa isheedha mitiiree gara isaatti deebitee. Haa ta'uutii garuu inni guyyaama sana daa'ima isaa kan qabduu fi deemee fidatee isheen mana teessee gaafa eegdu hadaraa seeraa narraa bahe anaafsii adda bahuuf ragaa guutuu qabna kanaan booddee seera jalatti wal argina malee akka durii waliin jiraachuun hafeera jedhee innis himata irratti banee. Akka namaan ta'an boquu nama jallisaa jedhamiti Oromoon gaafa mammaaku akka hiriyoota koon ta'a jedhee gaa'ela ishee dhabdee abbaa manaa akka warqeetti waliin jiraattu dhiistee kashlabbummaan haftee ishee jireenya ishee ta'ee. Seenaan kun har'a seenaa nama tokkoo miti. Hiriyoota isaaniitti kan hinaafan otoon baratiin maallaqa guddaa umurii xiqqoodhaan kan argatan yeroo kanatti namoota hedduu jira. Tokko karaa sirrii yaada kireetiiviitii qabu uumee galii bara kana toora sooshaal miidiyaan yeroo argatu tokko immoo boca isaa fayyadamuun ija dhiiraa ofitti harkisuun madda galii kan godhatu gaa'ela namoota jaarrataniif illee ba'aa kan ta'u har'a baay'ee jira. Hiriyyummaan namoota kanaa gaa'ela qabnu daa'ima horanne dhiisne akka deemnu jireenya keenya akka jibbinu nu taasisaan dhaamsa qophii keenya guyyaa har'aati. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenyaa kanatti aanuun immoo odeeffannoo sharafa gabaa baankii fi gabaa gurraacha biyya keenyaa isinitti himaa. Baankiiwwan hedduutii gatiin doolaaraa yoo xiqqaate guyyaa 10f jijjiirama ergisiisaa hin jiru. Haa ta'uutii garuu gabaa gurraacha irratti jijjiiramni jira. Baankiin gadaa guyyaa irraa doolaara Ameerikaa tokko 107 bitee 112 gurguraa jira. Paawundii Ingiliz 126 bitee 132 gurguraa jira. Yeroo 114 bitee 123 gurguraa jira. Dinaara Arab Emireetii 28 bitee 29.7 gurguraa jira. Reyaala Saawud Arabiyaa 27.4 bitee 29 gurguraa jira. Farankaa Chaayinaa 113.7 bitee 120.5 gurguraa jira. Kanatti aansuun gara gabaa gurraachaatti isin dabarsa. Akka madda Itiyoo Foreksitti gatiin gabaa gurraachaa erga maallaqni doolaaraa dabalee gadi bu'aa jira. Gara jalqabaa irratti haga 445tti jijjiiramaa kan ture. Har'a garuu gadi bu'uun doolaarri Ameerikaa tokko 118, Yuuroon 130.9, Farankaan Chaayinaa 137.2, doolaarri Kaanaadaa 86.7, doolaarri Awustiraaliyaa 79.3, Paawundiin Ingiliz 53.7, Dinaarri Kuweet 387.3, Dinaarri Arab Emireets 32.2, Riyaalli Saawud Arabiyaa 31.5, Riyaalli Kwaatar 32.5, Riyaalli Omaan 307.5, Dinaarri Joordaan 167, Dinaarri Bahareen 314 bitamaa jira. Gama baayinaansiitiin doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa 121.4 gurguramaa jira. Egaan jaalatamtootaaf hordoftoota qophii keenya qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Akkasin irraa hubattaniif irraa barattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik gochuu hin dagatinaa. Qophii seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.